haan kan jedhu jalbultii kufaatii abii kan jennuun kuni jalbultii kufaatii abii kan jedhu jalbultii kufaatii abii kan jennuun kuni ammarraa kaasee hamma abii aangoorraa darbatamutti haalota ta'aa jiranidha. Isa kan nuyi haasa'aa jirru kanatti kontekstii xinnoosee yoo kennine gaarii natti fakkaata. Haala amma keessa jirru keessatti biyyattii keessatti naannolee gurguddoo lama kan ta'anii lolaan jeeqamanii jiru. Nageenyi dhabameera. Naannoo Amaaraatti nageenyi dhabameera. Naannoo Oromiyaatti nageenyi dhabameera. Lammiileen hin du'u, hin hidhamu, gara dabarfamu. Inni kun waan isin beektan waan ta'eef waan haaraa miti, garuu kontekstii isaa maalirraa kaanee akka dubbataa jirru beekuun barbaachisaadha. Garuu asirratti wanti hubatamuu qabu yeroo baay'ee kan irra butaan bira darbamutu jira. Abiy riphee loltoota Oromiyaa keessaa Amaara keessa jiran jechuun waraana bilisummaa Oromootii fi faannoo balleessuuf waan qusate tokkitti hin qabu. Kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Waan qusate tokko hin qabu. Diroonii fayyadameera, loltuu lafoo fayyadameera, uggura fayyadameera, uummata terroraayizii gochuu fayyadameera. Mala lolaa kuni gaarii miti, biyya miidha jedhee wanti inni qusate tokkittiin hin jiru. Uummata buqqiseera. Amma gaa keessa deebinee sana sanitti haasa'uun Gujiitti uummati Oromoo loltuu mootummaa kan jedhamu qindoominaan loltuun milishaan Oromiyaatii fi loltuun federaalaa waliin ta'anii Gujii buqqisaniiru. Gujii lixaaf ba'a. Buqqa'eera uummati. Horroo Guduruutti uummati buqqa'eera. Wallagga Bahaatti uummati buqqa'eera. Shawaa lixaatti, Shawaa kaabaatti namoonni jumlaan ajjeefamanii. Qaroo kan ta'an namoonni Oromoodhaa tokko tokkoon funaanamanii jala jalaa ajjeefamanii. Ammas ajjeefamaa hidhaatti guuramanii. Oromiyaa keessa har'a namni ofitti amanamummaadhaan nagaatu jira jedhee bakka tokkoo ba'ee fageenya bakka tokko deemee dhimmaaf galuu hin danda'u. Hin buta. Hin buta. Kan butu kan buchisiisu immoo warra Abiy ergatudha. Abiy waan qusate hin qabu. Namoota mana keessa isin firooma waraana bilisummaa Oromoo qabdu. Ijoolleen kee achi deemaniiru. Ilmaan eessummaan kee achi deemaniiru. Jedhamanii namooti ajjeefamaniiru ajjeefamaa jiru. Hidhaatti guuramuu gara dabarfamu. Firooma qabda jedhamanii wanti kana haasa'aa jiruuf sababatu jiru. Abiy wanti inni qusate hin jiru. Waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf wanti inni qusate hin jiru. Naannoorraa kaasee hamma gandaatti koree nageenyaa waan jedhamu dhaabee nama jumlaadhaan rashanaa jiras. Abbootii gadaa karrayyuu wanta yaadattani. Manni murtii aangoo dhabeera. Manni murtii ragaa jiru ilaalee nama himatame walabaan yoo inni gadhiise fuudhanii hidhaatti deebisu yookaan hin ajjeesu yookaan gara dabarsu. Abiy Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf naannoo inni keessa tocho'u dhowwachuudhaaf wanti inni hin godhin hin jiru. Wanti inni qusate hin jiru. Namoota bolola horii qaban yoon har'a nyaadhe homaa rakkinni hin jiru namoota jedhan waraana bilisummaa Oromoo keessaa horiidhaan bitee galche falagdaan. Wanti inni qusate hin jiru jechuu kootila walumaa galatti jechuun jaalalaan yookaan negotiationiidhaan yoo akkas goone wayya jedhee wayi qusatee waan gochuu danda'u tokko dhiisee miti jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo amma onaa kan tocho'aa jiru. Faannoonis kanuma. Amma inni sila milkeessaan kaase The Economistiin wanti inni hime maanni namni jumlaadhaan rashanama. Waan Tigraay wajjin wal fakkaatutu naannoo Amaaraa keessatti dhalataa jira. Wanti inni qusate tokko hin jiru. Achittis hin dandeenye jechuudha. Akkuma Kissinger yeroo waraana Vietnam jedhee mootummaan tokko riphee loltuu mo'uu dadhabee jennaani riphee loltuudhaaf injifannoodha. Mootummaadhaaf mo'amuudhaa wanti sun dhugaadha. Maaliif jedhaa jirra?
Inni hidhannoo sochii hidhannoo Oromiyaadhaaf Amaara keessatti dhalate Abiyyitti qoraattii duddaa ta'e namirraa buqqisu dhabameera itti fufaa jira jechuun isee kana akka nuu qabataniif tokko kana. Uummanni midhaan nyaataan of danda'uun rakkinatti ta'eera. Qotee bulaan xaa'oo rakkateera. Loltuun Abiyyillee ergee nama jeesisu dhiyeessii ga'aa hin qabnu gungummii jedhu sadarkaa jedhurra ga'eera. Warri gararraa jiran jeneraalonni warri hooggantoonni olaanaaf giddu galeessa irra jiran rakkina hin qaban. Warra birrii maadaabaraadhaan fudhatanidha isaan. Waan tokko rakkinni hin jiru. Hin lakkaa'amu iyyuu birrii isaanii. Birrii maadaabaraadhaan kennaaf isaaniif rakkinni hin jiru. Kan rakkate loltuu lafoodha. Amma nama jeesu ennaan miti isin nuyi dhuguma waan ta'eef dhuguma nama jeesu. Garuu beela'anii isaanis rakkataniiru himataa jiru karaa garaagaraatiin waan argaa ta'e. Hojjetaan mootummaa waan afaan kaa'atu dhabe. Biyya itti dooktaroonni hin beelofneedhani hojii dhaabanidha Itoophiyaan har'a. Kunuunsa sila milkeessaan isinitti wanta baay'ee nama gaddisiisu. Silaatii mootummaan tokko kana rifatee nayeetu fala barbaada miti Abiyyi maa inni immoo yoo duutanii namicha jedhudha. Kana hin irraanfatinaatu dubbannu. Ummati kun yoo du'e immoo maa inni hin duune jettanii waa'ee du'aa akka kana ulfeessitanii naasa'inaa namicha jedhudha. Maanni kunoo Ameerikaattis namni dhumaa jira achittis du'a hin duuneen jedhinaa. Kanaaf manaa gadi fuudhee nama ajjeesa baay'ee. Maanni du'i immoo yoo duutan isin maanni rakkinni keessan jiraattanii immoo maal fiddanii namicha jedhudha. Kanaafidha biyyi kun harka maa jiraatu machii jirtii kan jennee dubbannuuf harka kashlabbee jirtii kan jennuuf. Maaliif mootummaan dikteetirri inni akkamii gara jabeessi inni akkamii gaafa uummanni tajaajilliin fayyaa balaa irratti kufu irrifate. Rifatee fala barbaada jechuudha. Amma hojjetoonni akkasitti jiru, qotee bulaan akkasitti jira, daldaltoonni Finfinnee keessatti relatiivlii nageenyatu jira waan ta'eef amma ta'e socho'aa jiru. Garuu guutummaa biyyaa keessatti shaqaxa akka barbaadan erganii gurgurachuun akka barbaadan akka durii nagadachuun hin jiru kan isaaniis jechuudha. Kana duwwaa miti. Uummanni mufate keessumatti magaalota gurguddaa keessatti carraa ittiin dubbatu barbaadachaa jiru. Carraa ittiin dubbatu barbaadachaa jiru. Sababii itti dooktaroota tumuun jalqabameef kanaaf. Salphisanii jara kana salphisanii manatti deebisuudhaaf boquu cabsuudhaaf akkuma kanaan dura waggaa 6-7 keessa godhaa ture mormuun nama salphisa jireenya nama dhowwata jedhee nama kaaniif barumsa kennaan dhufe jedhee akkuma dubbatu namaaf barumsa kennuudhaaf kun garuu ta'an maaliif haalli biyya sana keessa jiru muddama keessa muddamni kun immoo iddoodhuma sana ituu jiru waraana kan biraa uumuudhaaf akka nuyi eeggadda haasa'aa turre kamisa darbe waraana kan biraa uumuudhaaf Eertiraadhaa wajjin Tigraay wajjiniin walitti fokkoraa jiru. Walitti fokkoraa. Waraanni sun anytime dhowuu danda'a. Wanti nuyi beennu hin jiru. Rakkinni biyya kana keessa jirus rakkinoonni amma nuyi jenne kunis gara sadarkaa olaanaatti darbuu danda'u. Anytime. Wanti nu beennu hin jiru. Garuu wantoota kanarraan kan ka'e tarkaanfii Abiy fudhataa jirutu jira. Isa amma jalbultii jennee kan nu dubbataa jirru isa. Wantoonni kun hammaachaa dhufuurraan kan ka'e politically isolated ta'ee suuqeetti galeera Abiy. Wanta xinnootu saafee jira. Sana iddootti deebifachuudhaaf deeggarsa siyaasaa qabu iddootti deebifachuudhaaf keessatti yeroo waraana Tigraay deeggarsa siyaasaa argate sana iddootti deebifachuudhaaf sochii inni taasisaa jirutu jira kan nuti taajjabnu. Isa keessa inni jalqabaa tokko Oromoo gaachana godhachuu, Oromoo galgaa godhachuu. Jalbultiin Abiyyi, jalbultiin kufaatii Abiyyi amma maal duraaniyyuu an Oromoodha jedhaan jiru mootummaa Oromooti jedhaa hin jiru yan jechuu dandeessu. Akka kana miti nama jiru. Inni amma jiru sadarkaa kan biraatti ceera. Booddee milkeessaan isiniif ibsa odeeffannoo qabu. Oromoota walitti qabee waan inni itti himetu jira.
nagargaaraa jedhe. Duula propagaandaatu jira. Ofii waan hojjetu isan sila sinitti himesa. Oromoo ajjeesuu, Oromoo gara dabarsuu, Oromoo beelessuu, Oromoo saamuu, saamsisuu, buqqisuu sana dhiiseetu faannoo bineensa jedhamu tokkotu kaabatti dhalatee jira. Bineensi waannaan isa ta'eetu jiru mana keessa kan jiru. Bineensa waannaan mana keessa taa'e nama nyaatu isa ta'eetu jiru isa dhiiseetu kaabatti bulguu tokkotu dhalatee jira. Bulguun kun immoo warra Eertiraa wajjin warra Tigraay wajjin harka wal qabataa jira. Falli keessan ana jala buutanii ashkarii qotaatanii itti fufuudha kan jedhu. Warra qabsoo Oromoo keessatti kanaan dura buleeyyii ta'anii ulfinaan gadamoojjummaa dhiisanii qabattoo hiikkatanii namoota tataa'antu jira. Kan isin beektan. Kaleessa qabsoo Oromoo keessatti isin kan jedhaman ulfina guddaa qabaataa kan turan Oromoon ija kootii yooman isaan arga jedhee namoota hawwaa ture qabattoo hiikkatanii Abiyyii wajjin namoota tataa'aa jirantu jira. Gadamoojjii ta'uutuu danda'anii ulfinaan ulfina isaanii qabatanii tuusa Oromoo bahuu danda'anii Oromoottas galagalanii diina Oromootii wajjin warra qabattoo hiikkatee taa'ee Abiyyiin gorsu isaaniin fayyadamee ammas hojii haaraa hojjetaa sadarkaa haaraatti ol ba'aa jiraa isiniin jechuu kooti golgaa Oromootu na barbaachisa na golguu qabdu kan jedhu hojii jajjabaa hojjetaa jira. Inni kun bajata guddaan itti ramadameetu namoota dhuunfaatiif horiin kennamaa jira. Miidiyaaleedhaaf horiin kennamaa jira. Miidiyaaleen bitaman jiru. Hamma isin amanuun isin rakkisutti miidiyaaleen bitamanii hojii kana hojjetan jiru. Hin argitu. Mallattoon miidiyaalee kanaa tokko rakkina Oromoon dubbatanii. Waa'ee faannoo haasa'u. Waa'ee Tigraay dubbatu. Waa'ee Eertiraa dubbatu. Isaayaas akkas jedheedhanii waa'ee Isaayaas odeessaa. Oromoo irra maaltu ga'aa jira? Falli Oromoo maanni? Maaltu nurraa eegama? Nuyi mataan keenya maal gochuutu nurra jira yeroo kanatti? Waan jedhu miti. Waa'ee waan fagoo biddeen abjuu, bulguu abjuu keessa jiru dubbatu jechuudha. Amma kana duwwaa miti na deggeraa jechuu duwwaa miti abii wanti irra jiru. Oromoon humna ta'e akka inni ittiin fufne wanta mogoleesaa cabsuu danda'u pirojektii bocee hojjetaa. Kana keessaa tokko namoota Oromoo keessatti dhaga'ama qaban paartilee Oromoolleetuu nambisin bobbaasuudha. Ibsa akka isaan baasan gochuudha. Propagaandaa keessatti akka isaan hirmaatan gochuudha. Akka Oromoon atakaaroo mana keessaatiin wal cabsu jechuudha. Yeroo inni kufuu jala ga'e kanatti Oromoon mogoleensaa cabee atakaaroo haaraatti akka inni galu. Manni Oromoo jeequmsa haaraa keessa akka galuuf hojii marsaa haaraatu hojjetamaa jira. Amma gaa wanti kun ilaa qabadhaa haaraa miti. Garuu sadarkaa olaanaatti ol darbaa jira. Wanti nu dubbataa jiru sadarkaa olaanaatti darbaa jira. Sababiinsaa qabatamaatti Abiyyiin wanta kuffisuuf danda'utu jabaataa deemaa jira. Waa'een finciltoota meeshaadhaan lolanii, waa'een mufii uummataa, waa'een rakkoo diinagdee, amma immoo waraana haaraa kajeeluun kun eda'amni isaa waan Abiyyiin ofirraa tufuudha. Kana beekaa Abiy. Jabaataa deemaa jira. Milkeessa anammanuma dubbadheetanii gara keetti ceesisuu barbaada. Wantoota ammaa kana ragaa qabdu tokko tokko fayyadamiiti akkamittiin akka inni jabaataa dhufe nutti himuu dandeessaa mee gam tokkoon. Gam kan biraadhaan immoo dubbiin kun hammaataa deemaa jira waan ta'eef Abiy jalbultii kana sadarkaa dhumaarra gaafa ga'u maal fa'i wanti inni Oromoo irratti hojjechuudhaaf malu? Ijibbaatni inni dhumaa maal ta'uu danda'a? Amma kana calluma jennee minaabaanni akkasumattiin ta'innaa itoo hin ta'ini adeemsa waggaa 7 kana gaafa dubbifnu Abiyyi waan inni gochaa dhufe gaafa dubbifnu qabatamaatti aangoo irraa kaafamuusaa aangoo dhabuusaa gaafa baraa dhufe Abiyyi diinni isaa inni jalqaba eenyuun ta'a? Maal godha gaafa sana? Wantoota kana irratti hubannaa kee yoo nuu qoodde. Baay'ee gaariidha. Ittaan waan baay'ee kaafteetta. Egaa Abiyyi kufaatii jala bultii isaa kana jalatti
tooftaalee ijibbaataa jedhee Abiyyi qabatee jiru ni jira. Tooftaaleen ijibbaataa suni gowwomsuudhaa hanga balaa gurguddaa geessisuu Oromoo irratti diizaayin godhatee itti deemaa jira. Amma tooftaalee gowwomsaa inni ittiin deemaa jiru ati kaafteetta. Tooftaalee gowwomsaa gurguddaa inni diizaayin godhee irratti wixineessee sirriitti raggaasisee biyya keessa namoota ati hiyyaanne kana walitti qabuudhaan sanaa kaasee haga biyya alaatti bilbila bilbiluun namoota argachuun ergamatti kenname namni akka hojiirra oolchu ergamtoota hedduu bobbaasee jira biyya. Ergamtoonni kun ergama Abiyyitti kenne fudhatanii tolii gad deemaa jiru. Maal godhaa jiru? Maal jechaa jiru kan jedhuun kaasa gaamman. Inni jalqabaa durumaa kaasee Oromoo kana qoqqooduu irratti warra hojjetaa ture. Warra Oromoo qoqqooduudhaan Oromoo wal nyaachisaa warra ture Abiyyi marsee warri jiru gaafatti tole godinaan Oromoo qoodu. Gaafatti tole amantiin Oromoo qoodu. Gaafatti tole dinagdeen Oromoo qoodu. Isa kana Abiyyirraa fudhataniitudha kan isaan hojjetaa jiran. Isarra darbee immoo Abiyyi mootummaa Oromooti ergaa jedhu warri dabarsaa ture ergama Abiyyi sana fudhatee warra Abiyyi marsee jiru sanadha. Warri Abiyyi marsee jiru Oromoo keessa warra qabsaa'ota buleeyyii hedduun keessa jiru. Isaan kun afaan Oromoodhaan mootummaa Oromooti nama keenyadha jedhanii kanaan duras ergama isaanii ergama Abiyyitti kenne warra haasayaa turan uummataan gayaa turan sana fuudhaniitu yakkoota Abiyyi hojjetu yakka Oromoo warra godhan warra ceesistoonni hedduutu jiru jechuudha. Ceesiftoota kana jechuun akka dildilaatti Abiyyi kan inni Abiyyi fi uummata Oromoo gidduu dildila ijaaree dildilatti fayyadamuutu jira. Dildiloota kana walitti qabee Abiyyi gidduu kana waan inni haasayeetu. Abiyyi maal jedhaa? Oromoo dhagaa maqaadhaan warri walitti qabame kun. Ilaa jara keenya bulguun kaabaati sila jette sun natti dhufaa jira. Nutti dhufaa jira. Oromoo sitti dhufaa jira. Mee carraan ati qabdu maayinii jedhee gaafata. Ilaa jedhe. Tigraayiin isinii cabseeraa jedhen. Amaara isinii cabseeraa jedhen. Abisiiniyaa isinii cabseeraa jedhen. Namoota kana walitti qabe. Maaltu naaf maal isinii cabsuun biraa jedhen. Gariin namoota achi keessa jiran harka walitti rukutaniiru. Gariin immoo gaafiin Oromoo kana miti. Kacabeyyuu Oromoo dhedhee warri mootummaa keessatti garaatti qabatee bahee namatti haasa'utu jira. Nutti bilbilanii nutti haasa'antu jira. Asirraa ilaa Abisiiniyaa isinii cabseera, abaluu isinii cabseera, siyaasa cabsuu kana abaluu isinii cabseera ture. Wanni jedhamu kuni Abiyyi ittiin qoqqooduudhaaf baay'isa wayi gaafa jara kana immoo jara Abiyyi fi uummata Oromoo gidduu taa'ee ceesisu kana walitti qabee abaluu isinii cabseera jedhu warra biraas akkasuma Daani'eel Kibrat fa'iinis immoo walitti qabeetu Oromoo maatii ishee isinii baaseera jedhan. Maal barbaaddu kana caalaa? Maal tafe mee Oromoo jedheetu isaaniin immoo walitti qabee taasifsiisa. Kanaan qabatamaadhaan waan yeroo nani mootummaa keessa jiru iyyuu hin haasaa baay'ee koree giddu galeessaa keessatti hin haasaa. Gaafiin Oromoo garuu kana miti jennaan turre nuyyuu. Warra biraa bira dhaqees waanuma akkasii haasaa namichi kun. Asirratti wanni sirriitti ilaaluu qabnu. Ati sirriitti sila irraa dubbatte. Abiyyi dhugaa dubbachuuf inni ololaaf jedhee kana haasa'u malee eenyutu irra caalaa cabee jennee haa gaafa. Okee Tigraay waraana irratti bobbaasee waggaa lamaaf waraanee yakki waraanaa duguuggaan sanyii yakkoonni achitti hin raawwatamne hin jiru.
Ammoo naannoo Amaaraa keessatti uummata nagaa irratti waan inni gochaa jiru addunyaa rikoordi gochaa fi jira. Barreessa galmeessaa fi jira. Ka Oromiyaa ammoo gaa haaraa dubbatu. Abiyyi akkuma afaanii jedhu Oromoo nan cabse. Oromoo amma hin cabsine. Oromoo maaltu hafe? Mee waanuma tokko kaasnee yoo haa dubbannu ta'e. Gaaffiin Oromoo abaluu naa cabsii, abaluu naa fa'i waan akkanaa miti. Gaaffiin Oromoo gaaffii mataa isaati. Qe'ee qabeenya isaa irratti, dachee Oromiyaa irratti waan gaafatu qaba. Qe'ee Oromaatii waan gaafatu hin qabu Oromoon. Isa akkuma jirutti dhiisnee Oromoo irratti tarkaanfii Abiyyi fudhate. Mee haala mana hidhaatti jumlaan gashanii yaasanii rashanuun naannoo kam keessa jira? Mana hidhaa baasanii dargaggoota rashanuun naannoo Tigraay jira? Naannoo Amaaraa jira? Naannoo Kibbaa jira? Somaalee jira? Oromiyaa qofa keessa jira. Dargaggoota mana hidhaa yaasanii Hararii qabanii Maamadamiiniin Baabbileetti rashananii waraabessaa laachuun naannoo kam keessa jira? Meenatti ma? Hin jiru eessayyuu. Mana hidhaa yaasanii rashanuun caba tokkoffaa kana naa lakkaadha. Oromiyaa guutuutti, godinaalee Oromiyaa guutuutti Abiyyi jumlaan hidhee gadi baasee rashanu naannoo biraa keessa hin jiru. Tell me. Dirooniidhaan nama nagaa ajjeesuun iddoo hundatti wal fakkaata. Wanti wal fakkaatu baay'ee jira. Haa ta'u Abiyyi waan inni Oromiyaa qofa irratti abbootii gadaa rashanuun naannoo kam keessa jira? Jaarrolee biyyaa rashanuun naannoo kam keessa jira? Oromiyaa qofa keessa jira. Abaluu sii cabseera jedha. Eenyutu cabee in reality qabatamaan lafa irratti eenyuun cabse Abiyyan jedhu irraa dubbachuuf. Abbootii gadaa karashan naannoon irratti abbootii gadaa jaarsolii biyyaatti salphifamanii rashanaman Oromiyaadha. Naannoon biraatti hin eeyyamne naannoon bira. Kana lama. Kasadeessoo mormitoota qabanii harka duubatti hidhanii ajjeesuun naannoo kam keessa jira? Mormitoonni naannoo Amaaraa Abiy faanadha kan isaan paarlamaa keessaa nyaatan. Izeemaan Abiy faana nyaatu. Battee Urgeessaa garuu hin rashanan. Naannoo kam keessatti mormitoonni rashanamanii? Isa Abiyyi abaluu sii cabse jedhee kan inni Oromoo cabsu irraan dubbachaa jira. Artistoonni meeqatu rashaname Oromiyaa keessatti Haacaaluu Hundeessaa irraa kaasee isa guddicha sanarraa kaasee naannoo biraa irratti meeqa ajjeese Abiyyi? Anamma reeffaa wal fakkaachuu qabnaa jechaan jiru. Walqixa ajjeefamuu qabaa miti kan dubbataa jiru. Eenyuun ajjeese Abiyyi? Diinni Abiyyi tokkoffaan eenyudha? Isa jedhu inni haasaa jira. Diinni Abiyyi tokkoffaan Abiyyi diina kooti jedhee kan irratti hojjetaa jiru eessayyuu caalaa waraana irratti bobbaasee kan haga har'aatti cafacafaa jiru Oromoo ta'uusaa himuudhaaf. Eenyu abaluun sii cabse? Eenyuun rashanaa jira mana keessa? Beenyaa malee naannoon itti buqqaasaa jiru jira? Yoo Oromiyaa malee Oromiyaa irraa kan hafe naannoo Amaaraa, naannoo Tigraay, naannoo Kibbaa, beenyaa malee waan akka kanaa jiru. Har'a koriidarii jedhamee Abiyyi Ahmad afaan isaatiin Jimma keessatti maatiin 15,000 beenyaa malee naa buqqaanii jedhee afaan isaa guutee qaanii tokko malee naa somne. Baardaaritti kun hin ta'a. Maqaleetti kun hin ta'a. Hawaasaatti kun hin ta'a. Jijjigaatti kun hin ta'a. Hin ta'u. Qe'ee Oromiyaa qofatti ta'a kun. Caba guddaa kan nu cabsee Oromiyaadha kan cabee kan Abiyyi cabsaa jiru diinni kooti jedhee kan inni haleelaa jiru. Abiyyi Oromiyaadha kan inni xiyyeeffatee yoomuu taanaan diinni Abiyyi diina kooti jedhee kan inni ilaalu Oromiyaa akka ta'e dubbachuuf oolan. Isanni ajandaa qara dabarsuuf jaarrolee walitti qabee namoota garaagaraa walitti qabee abaluu sii cabseera na deeggari jedhu sun
soba ta'uusaa asin kaasuu falan. Gibira mee haa jennu labsiin bahee gibira adda addaa jedhaniiru. Oromiyaadhaa alatti eenyu kan gibira akkasitti kaffaluuf? Naannoon biraa bar uummata mana irratti gubee gibira irraa guuraan jiru. Mana kee diigadhuu bahe naannoon biraan jiru. Oromiyaa malee. Eessa naannoo kami kan dachee keerraa qamadii malee waan facaasiin boqqolloo immoo facaasiin waboo keessatti wannoota jedhamee iddoo muraasatti wanni waa'ee facaasu kun jiraachuu mala. Akka waliigalaatti garuu amma Arsii keessa namni qamadii malee facaasiin jedhamee dirqamaan qullubbii facaafatu namni Shawaa Bahaa keessatti. Waan erga facaaftee haammattee booda immoo gatiis kan sii murteessu gatii xiqqaan sirraa fuudhaman. Biyya eessaattidha? Biyya Baahir Daarittidha? Gatiin midhaanii kan mootummaan murteessee wanni itti naqaa fidaa. Oromiyaa qofaa bar wanni kun. An kana hunda kana mee naannoo kamittidha mormi namaa muramee kan agarsiifamu. Abaluu sii cabsaan jira. Qabatamaan Abiyyi eenyuun cabsaa jira kan jedhu sirriitti lafa kaa'uun barbaachisaadha. Qabatamaadha. Abiyyi Oromoodha kan inni cabsaa jiru. Ilma keetu laga jira jedhee haadha najjeefne Abiyyi Oromiyaa keessatti. Haadha ilma keetu laga jira jechuun abbaan hiine abbaan ajjeesne. Abbaa haadha warraan hiine ilma keetu waboodha jedhee eenyu maqaan ishii Kuulanii Hawaas aanaa Oolencitti naannoo Adaamaa kanatti hin ajjeefne. Biyya kam naannoo kamittidha kun kan raawwate? Naannoo Amaaraatti raawwate? Naannoo kamitti raawwate? Ilaa kan dubbataa jirru an waliin wal dorgomsiisuuf utuu hin taane Abiyyi diina kooti jedhee kan inni cabsaa jiru nan cabsa jedhee filaan godhee ana mataa kootti meera. Gaafa xumuraan Abiyyi faana wal argu isa xumuraati. Milkeessa Oromoon nan deeggartu taanaan nan cabsa afaan isaatiin naan jedheera. Waltajjii garagaraatti immoo hin caba sabni kun jedheera. Hin caba. Waggaa kumatti fudhata ka'uudhaaf immoo jedhee haasa'e. Akkuma karoorfate sana Oromoo koree nageenyaa koree maalii ijaaruudhaan gubbaa hamma godhaatti qe'ee qabeenya irraa gubee jiraata ajjeesee kaan waan inni hin goone jira.